Kayyoof sagantaan koo sirraatti diriire fitna dura boona. Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenya raarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu. Dhaamsa tokko isinii qabaa garuu dursa viidiyoo kana laalatii walitti deebiname. Ilaalame viidiyoo kana osoo madamin argitees haanii ishii ruuzetti miiccan keessa akkasi teessee akkana gochuun akka ta'e ilaala please of eeggannoo godha shamarran keenya. So akkuma argitan viidiyoo laaltanii jirtu shamarran keenya warroonni haaraa dhuftan jechaadha biyyarra. Meelaala. Hojiin akkanaa kun irraa hin eeggamu. Mucoo kana tarii madamin qabuu dandeessi, dhiisuus dandeessi waan ishiirra ga'uun beektan. Warroonni obbolaa keessan biyya haaraa dhufan silkii qabatanii gaafa dhufan itti hima wantoota akkana kan akka goone. Maaliif lubbuudhaan du'uun jira? Gaafa kana madamin odoo argite si ajjeesti fooq irraa fuutee dhugaa. Indee. Kun barciggisiisadha maal taatan obbolaa keessa. Isin nyaata meeshaa itti nyaata hojjettan. Kan ruuziin itti miicamu, kan kudaara itti miicamu, waan ofii haa ta'u kan waan itti nyaatamu godhamu miilan keessa teeshaniitiin akkatti taphattuun daa'imaa miti mucoon kun. Sarratanya jechuun immoo akka isaanitti waa hunda dirqamtee irraa mas'uulinnata yookiin irraa itti gaafatamummaa fudhattee dhufti jechaadha. So obboleettii keenya kan akkuma argitan viidiyoo ishee akkuma laaltanii shoortiidhaan sin agarsiisee guutuu isaa keessa galchuun barbaanne irraa akka gorsaatti isiniif haasaa jedhee yaadee dhufe jechaadha. Maal inni gaafa jettan obboleettiin keenya kun akkuma viidiyoo keessa argitan sahaanii madamin itti nyaata nyaatturra ciistee akka itti mana xaraydi. Saafaa itti ruuzii miiccan keessa lukaan dhaabbatteet mana xaraddi. Haay tokkoffaa horakkoo dhibee sammuu qabaattan biyyaan baasinaa ijoollee keessan hospitaala Phaawulosii keessa marammaraa fidaa warroonni haaraa dhufan. Boru madamin odoo mucaa kana fooqirraa darbite boru intalli keenya akkatti bakka kanaatti duute jennee iyyuu maal fayyada iyyi akkasii. Wal gorfadha shamarran keenya please walaa gorfannu nu barbaachisa gorsi. Asirratti maal jechuufani? Namni nuti gaafa biyyaa baanu akka keenya gizee bara mallas biyyaa baane. Gizee san silkii Nokia unu qabachiisan sinittan hima. Hojii malee nama waliin beeynu. Sa'aatii meeqatti akka kaanu hin beeynu, sa'aatii meeqatti akka rafnu hin beeynu. Sa'aatii wayiin jirti kanatti araat maazan midhanii rogaa feedhan jechuudha. Dhagaa miimoorii nyaatti, dhagaa riimootii nyaatti. Sa'aatii san nu bitaniit gorfaa keenya keessa nu kaa'u alaarmii irratti guuttanne ganama saa 8 nuusis ta'u kamsaa nuusis ta'u gizee kaanu alaarmii irra godhannee kaana jechuudha. Silkiin hin jiru. Isumaanuu iyyuu nu shakku. Isumaanuu guyyaan dhuftee madamin kilaasii keenya keessa deemtee meeshaa keenya laalti. Tarii dhoskaate silkii qabatti laata. Tarii abbaa warraa koo silkii bitaa fi laata. Tarii nama beekte namni asii silkii bitee fidaa fi laata. Akkatti nu eedi. Bilbila Itoophiyaa malee as keessa nama takkitti as keessa biyya Arabaa kana Saa'udii fiti bakka an jiru kanaa miti biyyoota gargaraa Dubaay Kuwait biyyuma alaa kan jedhame nama beeku nan dawwalchiisan ture. Maaliif kuni? Waan balleessi nu beeku bakka nu beekan ka amala keenya kinuun argitan ijoolleen keenya miidiyaa irratti waan ta'aa jira. TikTokin kun erga dhufee sila gizee san nu TikTokin dhiisiti WhatsApp hin beeynu, imo hin beeynu, Facebook hin beeynu. Adeemsa keessa turii waggaa meeqa booddee baranne jechuudha. Turtii waggaa 5 booddee silkii odoo waliin argin. Oonu Itoophiyaa birrii keenya kaardii binneet birrii keenya itti kennee kaardii nu bitanitti silkii isaaniitti irratti guuttannee maatii dubbisna. Malee akka ammaa kana guyyaa silkii kaameera qabannee saarii 24 hello atti naqabii as naqabiin kun hin jiru jechaadha baran dhufne. So ijoolleen amma dhuftan please. Miidhanis kan isinirra gahaa jiru sababa kana. Araboonni biraa viidiyoo kana yoo argite madamin keessa arguu baattu. Madamin illee lakkoofsa kee qabaannan hin argiti. Madaamonni lakkoofsa keessee fi godhattee kennaan TikTokii gaafa seentu lakkoofsi kee itti TikTokiin kee maqaa keetiin itti ba'a. Akka ishiin selfii godhatte saniin jechaadha hin ba'a TikTokiin. TikTokii jedhi Facebookii, Telegiraamii, Instagraama. Applicationoonni kamuyyuu jechuudha lakkoofsa kee qabaatanii jennaan lakkoofsaniin baname taanan qatti jedhetti baha dhaqe.
wanni sodaat soba shakkii tokko hin jiru jechuudha. Ishiinis argiti gaafa argite rakkoo sirra fiddee kun maal inni siin jetti kaballaa si dhabanaasti achi fooqirra murma darbite kana nyaachaa turre kana nyaata fincaan ishii nyaachaa turre jetti dhikkeessitti kaasee achi fooqirra darbite sajjeesti. Namni ishii gaafatu hin jiru seeraan qabdan hin beektani. Seerri illee immoo sin gaafachuu hin danda'u. Kana dura mucaa'oota akka argitanii jiraattanii Suudii keessatti jechaadha. Uffata mucaa'oo Arabaa kameera jira gorfaa kilaasii mucayyoo uffata ishii waa uffattee kaan qabbattee caammaa uffattee gadi guurtee mucayyoon Itoophiyaa jechuudha tiktookii waraabdiin kameeraan qabeet namichi viidiyoo isa fuudheen baasitti geessee daqiiqaa takka garuu ishii miidhuun barbaadu jedhe namtichi laal baasitti himee fidee viidiyoo san mul'ise ani ishii miidhuun barbaadu gara biyyaan irraa galcha amma tanan barbaadu akka mana kootis hojjettu dhiifa malleen godhu jedhe namichi. Inuu aangoone jechuudha. Maaliif uffata ijoollee isaanii uffattee tiktookii waraabdi. Kunoo dogongora keenya moo dogongora keenya miti jedha beekaa. Waan balleessaa deemu tokko of ilaaluu qabna. Badii keenyatti raayitii kennachaa deemuu qabna. Eeksii inde wanta nutti arramamaa deemu tokko raayitii of kennaa deemuu qabna. Waan dogongora keenya san sirreessaa deemuu qabna. Malee gismuun ta'ee dogongoraan deemuu qabna. Tokkorraa barachuu qabda. Miidiyaa irratti gadhiisanii ture mucaa'oo san uffata intala akkamitti akka uffatte madardala uffata madaamii akkamitti akka uffatte viidiyoo waraabdu. Odoo madaamiin hin beeknu sontal hin beekin haadha guddoo haadha namicha hafaa waraabdee tiktook irra gadhiiste. Kana hunda argee namtichi ani uummata akka illee ishiin godhu garuu jedhe oduu araba tokko tokkooti beeki gara laafummaa isaa ilaalachirratti. Oduu araba tokko tokkooti hin ajjeestu haadha isaanii waraabanii tiktook irra fiduu miti ijoollee isaaniitu hin jaalatan akka namni waraabee fidu. Ofii keetti akka feete ta'e isin dhoorgan. Garuu ijoollee isaanii maatii isaanii hin jaallatan. Araboomsa akka takka mana keenya keessa ta'etti hin waraabiin ofuma keetu han jettu jirti manuma isaanii girgiddaa kana akka mul'istu kan hin barbaanne jiru. Soo kanarratti of eegaa piliis shamarran keenya. Mucoon kun amma maal goota akkuma viidiyoo laaltan meeshaa nyaanni itti godhamu kan irratti nyaata nyaatan kan ruuziin itti miicamu keessa miilaan dhaabbattee mana xaraddi. Boru nyaatuma ishiin hojjattee itti fiddee amananii nyaachuun sodaachisaadha beekaa asirratti. Piliis shamarran keenya waan hin taane hin dalaginaa. Piliis jiraachuu barbaaddan taane borooji waa taata nullee barii macinqabnaa. Intala Itoophiyaa takka arabna ajjeestuu jedha sababni itti ajjeeste araba bichaatti illee faraduun cubbuudha. Badii keenya beekaa deemuu qabna malee isaan bichaa balleessan jennee itti murteessuu hin dandeenyu. Dhuguma yoo isinitti hime madaamonni arabaa tokko tokko malee harki caalu gara laafummaa qaban. Madaamota Itoophiyaa fudhadhaame ijoolleen Finfinnee keessa qacaramtanii mana Itoophiyaa nama lammii kee ta'e nama afaan kee beeku saba kee biratti qacaramtee hoo beekte jiraatte. Namoonni akkasii hojjettanii dhuftan jiraachuu dandeessu. Mee madaamota Itoophiyaatti fi madaamota biyya arabaa wal maddii qaba laala. Dhugaa haadha jettu kan biyya arabaa kana. Mana keessatti dhiisanii deemu. Mana qulfii tokko si shakkuu tokko malee qullufii sitti oduun qullufni si bananii waa hunda gorfaa isaanii dura siin addafisiin jedhanii si dhiisanii manaa yaa'u. Akka waan barbaadde godhadhu nyaannu siin nyaadhu siin jedhanii si biraa ba'u. Kan biyya arabaa hoo beektu kan Itoophiyaa hoo meeshuma caccabaa manuma jiqiqqeetii manuma xuraa biyyee san keessattuu manuma shakalaa caccabde keessa jirtu san keessattuu si shakku si amananii si biraan deeman nyaata nyaadhu siin hin jedhan osoo waa takka nyaanne hojiitti si ari'an osoo waan qammasiin hojii hojjedhu siin jetti madaamoon Itoophiyaa. Ka Itoophiyaatiif ka biyya arabaa wal maddii gaafa qabne ilaallu haadha jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee madaamiin badduudha araboonni badduudha jennee isaan bichaarra murteessoo doon taane nuti yoo maal hojjenne maal balleessine jennee of ilaala deemuu qabna. Maaliif siniin jedhe beektu saba muca'oo kana laala. Amma mee madaamonni tokko tokko tiktookii kana yoo laalan tiyyallee sarraatanyaan akkas gooti jettii sarraatanyaa ishiitirrallee rakkoo ga'uu dandeessi. Indi Itoophiyaa gaafa jedhan nama takkaa jechi Itoophiyaa guutuu bara 2007 bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaa waggaa 10 dura jechaadha. Natti fakkaata garuu tilmaama. Barani 2017 waggaa 10 dura Itoophiyaa ijoolleen Itoophiyaa mucaan wayii Tigreen jidda keessatti daa'ima wayii ajjeeste jedhan.
sababa sanii Araboonni Saudi Arabiyaa keessa jiran sarraatanyaa Itoophiyaa jedhan qaxarachuu didde jechuudha. Itoophiyaan sababa san cufamte yoo yaadattan. Amma dhiyoo banamte waggaa 10 ol cufan waggaa 10 waggaa 9 8 kanan ta'a Itoophiyaa cufanii turan Suudiin. Sababa maaliif cufan? Sababa muciyyoo takkittii saniitiif Itoophiyaa guutuu jibban jechaadha. Argitan. Maqaan keenya hin tolu. Please shamarran keenya warri miidiyaa fayyadamtan waan gadhiin hojjetina. Keessattuu TikTokii kanarratti maa waan hojjettoo jira waa baay'eetu jira waan nama kolfisiisu haasa'i. Rakkoo wayii qabaatte rakkoo kee haasa'i. Waan si rakkisu mana keessatti hinde maa minnifattee nyaata meeshaa nyaata hojjetan gadi yaastee irra deemtee irra ciitee gangalattu malee feemasiin taatu. Maal si fayyada feemasinnata barbaadde viidiyoo hojjettu Itoophiyaa teettee maal gochuu biyya Arabaa dhufte distiifaa gadi baastee shaklaafaa gadi baastee waraabdu ture. Aswaayii fi nuti tole jennee waan fokkisaan hojjetinaa please. Boru madamin kun osoo rakkoo tokko sirraan geesse sababa keellee Itoophiyaa guutuurrallee rakkoo ga'a. Obbolaan keenya warroonni biyya kana keessa turtan warra obbolaa keessan haaraa Itoophiyaa irra dhufan namoota akkuma walbeettanii warra sooshaal miidiyaa fayyadaman kana gorsaa please. Gorsaa itti himaa. Waan akkasii akkan hojjennu nurratti. Nuti kan barbaannu nageenyadha. Nuti kan barbaannu walii galtee barbaanna. Jiraachuu barbaanna. Hojjetachuu barbaanna. Hai. Dogongora isin hojjettaniif nullee isin wajjin arrabsamuu hin qabnu. Dogongora isin gootaniin Itoophiyaa guutuu walii gala biyyoota hundarratti jibbamuu hin qabdu. Dhugaa madamin ishee gaariidha. Madamin takka bilbila illee sii bittu waayifaa siin hiitu. Daataa mataa keetii guuttatta. Gaaf daataan dhume hin teecha. Tu waayifaa hiitee fi bilbila bittee fi kennitee fi boodurallee Nookiyaan dhufte. Isheen garuu har'as geenyan kaleessa maaliif akka dhufte rakkoo biyya keessa san dagatte maatiin ishii kee maal keessa akka jiru dagatte osoo madamin kun borfoo qirraashii darbite hospitaalatti cabdu wayichi ishii gatanii achi yoo fayyitee duute hin duuti. Kanu humni ishii gaafatu hin jiru. Dogongora ofii hojjette jechaadha. Kan dura muca'oo takkaallee gaafii gaazexeessaa Saudi Arabiyaa irratti dubbatanii turan. Hintala tiyya waggaa 18 jettee mataa qullaa waraabdee TikTok irra maxxansite. Uffanni kiyya nafne, uffanni abbaa warraa koo nafne, uffanni ijoollee guutuu ni nafne TikTok irratti tan arge uffatte qayyartee viidiyoo hojjetti jette. Mee ilaala. Kana sadarkaa kana geenye nuti. Kanaafuu piliisii waan akkasii kana nu dhiisa. Jiraachuu barbaadan taanaan jiraadha. Jiraadha baqa. Hojjetadha. Birri barbaada dhuftan malee waan fokkisaa hojjechuuf miti. Uffata madaamitiin TikTokii waraabuuf miti. Bitadhu birrii kee baasiti uffata illee dharraasiti uffata akka jaraasan. Shi'eenni guute xalabadhu. Naa xalabiitti mi fudhadhu. Naa bitu hojjete suuqii geessite aramni. Aramni silkii sii bitte uffata sii bituu hundiddu. Kanaafuu of eeggannoo nu barbaachisa. Warroon immoo faamilii haaraa obbolaa keessan biyyarraa dhufaa jiran gorsa cimaa gorsaa gadi fageessati. Akkamitti waan akkasii kana hojjettan jedhaati dhoowwaa. Jiraachuu barbaanna, hojjetachuu barbaanna, kaayyoo mana baane qabna. Kaayyoon xaarreetu nu milkoofne waan fokkoo hojjennee miti. Haqarra dhaabbanneetu nu milkoofne. Umriin keenya hin hafne asitti. Umrii keenya finne wanni yaadne bakka garaa nu hin geenye. Kanaafuu shamarran keenya of eeggannoo godha. Kan biraamuu maal jechuun barbaade dhumarratti warra karaa miilaa dhufanidha. Obbolaa keenya jechaadha kan Saudi Arabiyaa dhufaa jirtan karaa lukaa piliis hin dhufina. Piliis hin dhufina in mana Saudi Arabiyaa keessatti namni sagalee ta'uuf tokkollee hin jiru. Hidhaan baay'atee jira. Qabaan baay'atee jira. Kun bahaara irratti dhumaa kun uduula irratti xiyyiitiidhaan dhumaa kan xiyyiitii irra dabartee ol dabarte immoo hidhaa shumeesiitti dhumaa jirti. Ugisi qorra kanaan qorra aduu keessa darbanii hidhamanii qorri ho'i darbee amma qorratti seenii qorris bahuu dhaga'e ho'atti dhufaa jira duubaan. Akkuma argitan. Please. Ijoolleen keenya nyaanni hin jiru, hidhamanii dararamaa jiru, waan dhugan hin jiru, biyya galfamuun hin jiru. Please hoo rakkattanii biyya keessatti waan hojjettanii of hin dandeenye ta'e maal liqeeffanni maan kadhanni birri karaa bahaara sitti fixxasanirra karaa seeratiin deema biyyoota barbaadan jechuudha. Hojjetadhaa karaa iggaawwitii waraqaa qabaattanii yoo duutanillee kabajaan galfamtu yoo dhukkubsattan kabajaan yaalamtu kun yoo duutan reefi keessan firiijitti darbama. Please
karaa huduudallee hin dhufinaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hordoftoota keenya galatoomaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Viidiyoo biraa qabannee hamma isinii dhufnutti turtii gaarii isiniin jedha. Share walii godhaatii wal biraan gahaa. Isin fayyada dhaamsi kun. Gorsi kun isiniif obboleettii kiyya haaraa biyyarraa dhufte akkasumas obbolota keenya karaa bahaara dhufaa jiraniif lammiilee Itoophiyaa kan ta'an hundumaafuu isin fayyada jedhee waan hojjedheef galatoomaa waan hordoftaniif thank you.